ayyaana jechuun kennaa tolaa kan nuti ittiin dadhabne kan nuti ittiin kaffalle garuu kan Waaqayyo ofii isaa karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos hojjetee xumuree nuuf kenne jechuudha. Fakkeenya kennaa gaafa jennu namni kennaa sana bitee gatiitti baaseera moo ittiin baase? Itti baaseera. Namni kennaa tokko bitee yeroo namaa kennu bilbila haa ta'u maal haa ta'u waanuma kamiyyuu siniif haa kennu namni sun maalitti baaseera? Gatiitti baaseera. Yeroo simbira ga'u garuu maal ta'e? Tola ta'e dhaame? Simbiratti maal ta'e? Namichaaf garuu maalidha? Gatiidha. Kiristoos Yesuusin gaafa nuuf kennu Waaqayyo gatii baaseetu ilma isaa nuuf kenne. Lazzaa'um 3-4 jiranii mitiin siniin jedhu 12 akka warra jiraniitu ilma tokkichuma qabu sana andiyaa lijuun la'alam satta. Tokkicha isa qabu tokkuma sana maal godhe? Gatiidha isaaf. Nu bira gaafa garuu maal ta'e? Tola ta'e. Ayyaana ni jennu, kennaa tolaan ni jennu. Kiristoos Yesuus isa karaa sababii cubbuu keenya aarsaa ta'e tola nuuf kenname. Kanaafiyyuu kennaa tolaa keenya ta'e kan nu kenname eenyudha? Kiristoos. Ayyaana jechuun kennaa tolaa jechuudha. Kennaan tolaa kun immoo eenyudha? Kiristoosidha. Biyya lafaaf kennaa tolaa ta'e kan kenname eenyudha? Kiristoosidha. Kanaaf isa kana kaasne nus kan fayyine jireenya bara baraa kan arganne ayyaana Waaqayyoon gaafa jennu waa'ee hafuura qulqulluu haasaa jirra miti jechuudha. Yeroo baay'ee dafee waa'ee hafuura qulqulluu dhufa. Ayyaana isa jennu. Yeroo sana garuu ayyaana jechaa kan jiru isa kamidha? Waa'ee kennaa tolaa wayim free gift isa Kiristoos Yesuusin nu kennameti haasaa jira jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf gabaabaadhumatti ayyaanni karaa Waaqayyoo nu kenname Kiristoosidha. Kan nu karaa isaa fayyine, kan nu karaa isaa jireenya bara baraa arganne inni eenyudha? Kiristoosidha sayyidu. Kanaaf ayyaanni walqixa Kiristoos yookiin Kiristoos ayyaana jenne walqixxee Kiristoos yoo jenne maal hin qabu? Dogoggora hin qabu jechuudha. Ayyaana ta'ee kan dhufe kan nu kenname kennaa tolaa keenya kan ta'e eenyudha? Kiristoosidha jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa kana xuruutti kaasneerrannaa itti fufee waa'ee sammuudhaan haareffamuu በአእምሮ መታደስ የሚለውን መተሬ ከና ጀልቀምኔራ ባዬ ኬሰ ሂንሴኔ ነተፈካታ ከናፍዩ መተሬ ሰና ኢትፉፍና ይቹዳም ሐሪፈመ ሰሙኩን በሩምሰ ባዬ ተያጅለ ኬኛ ኬሰት ጅሬኛ ሐፉራ ኬኛ ኬሰት ኖርማሊ ጉድና ሐፉራ ቀምኑ ኬሰት በሩምሰ ነው ፈያዱ ከናፍ ሐሪፈመ ሰሙ መተሩ ጀዱ ከና ስሪት ኬሰ ሴና አዴምና ጋም ሰበረና ይቹዳ ገለኒ ዋቀዩ ፋተው ሐሪፈመ ሰሙ ወዳሜ ሐሪፈመ ሰሙ ወዳ ከናፍ ሰሙዳን ሐሪፈሙ ዮኪስ ሞ ያደገራዳን ሐሪፈሙ ሰጀዱስ ጀቹ ደንዴ አፋን ኦሮሞ ለመን ሳዩ በዳ አደዱማን ቀቡ ያደገራዳን ሐሪፈሙ sammuudhaan haareffamu yookiin qalbii isa jedhus jecha tokko ittiin ibsinu inkaa afaan oromoonsaa amaariffisa aymiro isa jedhu ba'aymiro mettaades isa jedhudha gabaabaatti kan nuun waliijiniin ilaallu jechuudha. Isa kana mee yaada isaa akkanti naannuuf Yohaannis wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 32 wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 32 Yohaannis wangeela ምዕራፍ 8 ቁጥር 32 wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 32 maal jedha sagalee sana yoo waliin ilaalle እውነትንም ታውቃላችሁ እውነትም አርነት ያወጣችኋል ዱጋ ሂምቤክቱ ዱጋንስ ብርመዱ isin baasaayedha sagalee sana yoo waliin dubbisne xuruudha deeyyaada wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 32 irraa waliin ilaalla wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 32 akkasedha dhugicha in hubattu dhugichi birmaduu isin baasaayedha galanni Waaqayyoof haa ta'u dhugicha in hubattu dhugichi maal isin godhaayedha birmaduu isin baasa maal jechuudha እውነትንም ታውቃላችሁ እውነትም አርነት ያወጣችኋል አላቸው ዋኤ ሰገሌ ከና ጋፈላሉ ዱጋን ብርመዱ አከኒ ባሱ ዱበታ ዱጋን ማል ጎዳ ብርመዱ ባሳ ዱጋ ቆፈቱን ታኒ ዱጋ ማል ጎቹት ወቹ ሄዳሜ ኦኬ ከናፍ ነምኒ
dhugaa hubachuu qaba. Dhugaa waan ta'eef birmaduu nama baasa. Namni garuu dhugaa gaafa hubatu maal godha? Birmaduu ba'a jechuudha. Ana ta'e miti. Unatin taawuqaallachu jalqaba dhugaa beektu. Dhugaa gaafa beektan dhugaan sun immoo birmaduu si baasa. Haalati keessa jirtu waa'ee haala keessa jirtu gaafa hubattu haala siidhee jiru gaafa hubattu haala siidhe keessaa ba'uudhaaf maal taata? Karaa barbaadda, karaa qopheessite jechuudha. Kanaaf maal jechuu isaati jennee gaafa laallu dhugaan eenyudha? Dhugaan eenyudha? Unat maan ነው? Unat Kiristoos ነው. Namni tokko Kiristoosin hubate jechuun dhugaa kana hubate jechuun maal ta'e jechuudha? Wanta birmaduu ba'uu qabu jalaa birmaduu ba'a. Fakkeenyaaf waama salphaa isiniif haa fudhadhu jechuudha. Fakkeenya nama wayiitu jira haa jennu. Namni wayii kun mana inni keessa jiraatu mana nama biraati. Mana inni keessa jiraatu mana nama biraati. Mana keessa jiraatu sanaaf garuu gatiin jeeshanii kaffalameeraaf. Yookiin kiraayin jeeshanii kaffalameeraaf. Namichi sun akka manni kun kiraayin kaffalameef waan hin beekneef maal godhaa? Ji'aan akkaawuntii irraa birrii mana sanaa galcha. Inni dhufaa jira waan anaasa'u. Innaa sana booddee intinaan mana sanaa namni mana sanaa yeroo sana jalqabaaf namicha kana gashee hin dhufaa jechuudha. Gaafa dhufu namicha kana biraa akkaawuntii isaa gaafa laalu akkaawuntii isaa irra maal ta'eera? Birriin ji'aan namichi sun maal gochaa jira? Galchaa jira jechuudha. Garuu namichi sun waraqaa barreessee gaafa mana sana keessa sagashuu kaa'eefii ture. Waraqaan sunis maal jedha? Gatiin kiraayii kanaa mana kanaa kan jeeshanii sii kaffalameera. Jeeshan booda kaffalta kan jedhu barreessee kaa'eeraaf. Namichi garuu maal godhaa ture? Gaafa jalqaba galee kaasee gashaa jira jechuudha. Yookiin dippoosit gocha gashaa jira qarshii sana. Garuu kan jeeshanii maal ta'eera? Kaffalameera jechuudha. Amma rakkoo maaliiti namicha biratti kan argitan? Beeka. Osoo beekeen kaffalaa kan jeeshanii. Kanaaf fakkeenyaaf ji'atti birrii 3,000 kaffalaa jennu yookiin 2,000 kaffalaa jennu xiqqeessine kan jeeshanii birrii meeqa kaffale? 10,000 kaffale miti? 10,000 otoo hin beekiin maal godheera? Garuu gatiin 10,000 kan jeeshanii maal godhameeraafi kaffalameefi ture. The same. Akkuma kana sagaleen asitti dubbatamaa jiru kun kanadha. Dhugaa gaafa beeknu, dhugaa gaafa hubannu birmaduu baanaa jechuudha. Sagaleen Waaqayyoo isa kana. Dhugicha yoo hubattanitti birmaduu baatu. Dhugaa yoo hin beekne hin beektanii hin hubattanii waan ta'eef birmadummaa malee jiraattuudha. Amma kana gaafa hiiknee ilaallu akkuma namichi waan kaffalameef ituu beeke idaa biraan kaffalu ture. Natsaannatiidhaan bilisummaadhaan jeeshan guutuu akka barbaadetti birrii sachitti kaffalaa jiru waan barbaade hojjetee jiraachuu qaba danda'a ture. Amma garuu maal godhee kaffaluu kan hin qabne kaffale jechuudha. Ni galeera. Kanaaf namni tokko sammuunsaa gaafa sagalee Waaqayyootiin banamu dhugaa sagalee Waaqayyoo gaafa hubatu maalidha jechuudha? Birmaduu ba'a. Maal jalaa birmaduu ba'a? Hidhaa seexanaa jalaa birmaduu ba'a. Maal jalaa birmaduu ba'a? Ilaalcha waa'ee isaatiif qabu ilaalcha jalaa birmaduu ba'a gaafa namni dhugaa hubatu. Namni yeroo hundumaa ani cubbamaadha jedhee yaaduu fi namni yeroo hundumaa of ceephaa jiraatu Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 1 irra jiru. Kiristoosii warra qaban irri firdiin hin jiru kan jedhu gaafa hubatu amma maal waan ta'u isinitti fakkaata? Firdiin narra hin jiru. Ani Kiristoosiin maal ta'eera? Birmaduu ba'eera. Kanaaf dhugaa hin hubattu, dhugaa hin beektu, dhugaan birmaduu sin baasa jechuun hidhaa keessa jirtan keessaa baatu jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Fakkeenya biraa tokko isiniif haa dabalu akka inni isinii galuuf. Namootni baay'een bara keenya keessatti sammuu isaaniitu hidhamee jira. Alli isaanii harki isaanii hidhamee. Ilaalchi isaanii hidhamee jira. Arba tokkotti seenaa akka intinaattiidha. Ijoollummaa isaatii kaasee arbadha iyyuu. Arba kana hidhaniitu muka biratti yeroo hundumaa achumatti nyaanni kennamaa hidhamee jiraata. Hidhameetu jiraatuuti yeroo muraasa booddee garuu amma arbi kun isa dura nan socho'aa dhaqeen sana godha jedhu kana dhiisee bakka bareera jechuudha. Hidhameera waan ta'eef achuma dhaabatee nyaata kennaniif nyaachuu jalqaba. Yeroo muraasa booda maal godhu namoonni arba kana hidhanii achitti kan abbaan qabeenya yookiin immoo warri arba kana
arba kanatti sansalata hidhameen hidhamee ture sana hiikanii madhiisu. Arbi sun waan ta'u hiikanii dhiisaniiru. Maal waan ta'u isinitti fakkaata? Arba qabu ture namichi. Arbi yeroo jalqabaa hin rakkisa ture kanaaf sansalataan hidhanii asiifachi warra Hindii kana yoo laaltan baay'inaan arba fayyadamu yeroo socho'an kanaaf isaan hidhaniitudha kan isaan achitti kennanii maaliif hin rakkisa asiifachi hin deemedha akkuma yeroo muraasa booda ergi guddataa deeme garuu sansalata sarana irraa hiikaniitu dhiisu. Arbi sun maal waan ta'u isinitti fakkaata? Waan achi deemu isinitti fakkaata? Lafa isin dhaabdan sana guuta. Eessa dhaabata? Idduma jiru dhaabata. Maaliif? Ammayyuu hidhameen jira seetu sana bakka fudhateera sammuunsaa jechuudha. Dhugaa gaafa hubattan birmaduu baatu hiikamuusaa hubate arbi sun socho'uu jalqaba. Amma garuu hiikamuusaan beekunni ammayyuu akka waan hidhameetti of lakkaa'a. Ammayyuu akka waan ba'aan irra jirutti of lakkaa'a. Ammayyuu akka waan haalleluuyaa mee ani hiikameera jedhame? Ani hiikameera jedhame? Kanaaf namni arba sana alma tokko yeroo muraasa hidhuutu barbaachisa sana booda hidhan jechuudha. Maaliif akka waan hidhameetti yaada? Akka hiikamellee baruuf sochii gochuu qaba yoo socho'e malee hin beeku kaa inni dhaamatti fakkaata. Kanaaf hamma isaan yeroo isaan achii sochoosan qofa hiikameera dhee socho'a. Amma isaan dhufanii achii sochoosanitti maal ta'e dhaabata? Hidhamee dhaabata. Namni sammuunsaan jijjiiramne ilaalchi sammuusaa. Kanaaf sammuudhaan jijjiiramuu kana gaafa qo'annu waa'ee foonii miti. Sammuun keenya kun sagalee Waaqayyoon qaanya'amu. Sagalee Waaqayyoon qaanya'amee jijjiiramu. Sagaleen Waaqayyoo waa'ee koo maal jedha? Waa'ee fayyina kootii maal jedha? Waa'ee araara argachuu kootii maal jedha? Waa'ee eebba kootii maal jedha? Jennee gaafa hubannu hin hiikamna jechuudha. Argitanii? Kanaaf namni tokko dhugaan hubanne taanaan hidhamee jiraata. Akkuma namicha sana ituu birmadummaan birrii sana kaffaluun qabaate gatii kaffaluun qabne kaffalaa jiraata jechuudha. Gatiin narra hin jiru jedhame. Kiristoosiin kaffalameera jedhame. Kanaaf iyyuu jecha kana barreessaa. Dhugaa hubachuun birmaduu nama baasa barreessaa. Kanaaf sammuudhaan jijjiiramuu isa jedhu jalatti maal jedhanna? Dhugaa namni beeke namni hubate birmaduu ba'a. Dhugaa hubachuun birmaduu nama baasa. Jecha kana barreessaa. እውነትን መረዳት አርነት ያወጣል። በምናችን ነው የምንረዳ? በአይምሮአችን። ዱጋ ማሊኑ በና ሰሙ ከኛኑ በና ያለለጴ ከኛኑ በና ቀልቢ ከኛኑ በና ዱጋ ጋፈው ወን ዱጋ ማሉ ጎዳ ቢርመዱ ኑባሳ ይቹላ ተናፍ ዱጋ ሁበቹ ጀቹን ጀላ በሬሳ ነሞን በሬሰን ዱጋ ሁበቹ ጀቹን ዱጋ ሁበቹ ጀቹን ilaalcha keenya jijjiiruu. Dhugaa hubachuu jechuun ilaalcha keenya jijjiiruu. Karaa keenya jijjiiruu. Karaa keenya jijjiiruu. Dhugaa hubachuun ilaalcha keenya jijjiiruu, karaa keenya jijjiiruu, karaa keenya jijjiiruu, kallattii keenya jijjiiruu jechuudha. Argitanii? Namni dhugaa hubate tokko ilaalchi isaa hin jijjiirama akkuma arba sana. Namni dhugaa hubate tokko karaa isaatu jijjiirama. Karaan inni deemaa jiru sun hin jijjiirama jechuudha. Aha, kana amma kana duraa odoo goggoreen akkas godhe amma akkasidha karaa jijjiirrata jechuudha. Kallattii jijjiiruu jechuun immoo mul'ataa wajjin wal qabata. Kallattii wayii jijjiiruu jechuun mul'ataa wajjin kaleessa akkasittan yaadaa ture waa'ee mana kana, waa'ee jireenya koo, waa'ee tajaajila. Amma garuu kallattiin kana akkasidha lakka. Kallattii argate jechuun bakka waan sana handhuura isaa bu'uura isaa argateera jechuudha. Kanaaf namni ilaalchi isaa jijjiirame, kallattiin isaa, karaan isaa jijjiirame tokko nama maal hubatedha? Sammuun isaa jijjiirame, ilaalchi isaa nama jijjiirame jechuudha. Kanaaf haareffamuu kana sagaleen Waaqayyoos akka nu yeroo hundumaa haareffamaa adeemnu nu gorsa jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf iyyuu
Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 17 hanga 19. Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 17 hanga 19. Yeroo baay'ee sammuudhaan jijjiiramuu, yaadaan jijjiiramuu, ilaalchaan jijjiiramuu kan jedhu kun yaada laphee keenya wajjin, sammuu keenya wajjin wal qabata. Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 17 hanga 19 ti sagalee jiru walii wajjiniin ilaalla. Dheeressu har'a gabaabaatti walii wajjin ilaalla sagalee Waaqayyo. Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 17 hanga 18 yookiin 19 akkasidha. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abbaan ulfinaa hafuura ogeessota isin godhu Waaqayyoon beekuus isinitti mul'isu akka isiniif kennuuf nan kadhadhaa'edha. Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 17 hanga 19. Waaqayyo gooftaan keenya Phaawulos gaafa kadhatu maal jedha warra Yesuus Kiristoos abbaa ulfinaa hafuura ogeessota isin godhu. Hafuura maal isin godhu? Yaadi garaasaa namni jijjiirame ogeessa jechuudha. Nama yaadi lapheensaa jijjiirame, qalbiinsaa jijjiirame, garbummaa jalan jiraatu, ogummaadhaan jiraata. Akka ogummaa sagalee Waaqayyootti jiraata. Kanaaf hafuurota ogeessota isin godhu Waaqayyoon beekuus isinitti mul'isu. Namni tokko yaadi garaasaa jijjiirameera. Ayimroo ታድሷል ስንል እግዚአብሔርን ወደ ማወቅ ሲመጣ ወላሉማራ ዋቀዮን ቤኩት ጋፈዱ ዋቀዮን ጋፈ ቤኩ ዋይ ዋቀዮ ቤኩፍ ዋቀዮን ቤኩ ነደደ ሰከነ ስሪት ዋይ ዋቀዮ ነሞኒ ባየን ቤኩ ዋቀዮን ገሩ ነሞኒ ቤከን ሙራሳ እላ ጳውሎስ ከንን ጀደ Yesuus Kiristoos abbaan ulfinaa hafuurota ogeessota isin godhu Waaqayyoon beekuus isinitti mul'isu akka isiniif kennu nan kadhadha. Kanaaf Waaqayyoon beekuun mul'ina መገለጥ ነው እግዚአብሔርን ማወቅ። ስለ እግዚአብሔር ማወቅና እግዚአብሔርን ማወቅ በጣም ይለያያል። ዋቀዮ ቤኮቹን ዋቀዮ አከን ለፋፍ ሰሚ ኡሜ ነሞኒ ባየንም ቤኩ ይትወል ይገሉ ዋቀዮ ቤኮቹ ዋቀዮ ቤኮቹን ዋቀዮ ከን በረበራ እንጅራታ ተይ ነሞኒ ዋቀዮ ቤኩ ዋይሳ ቤኩ Waaqayyoon garuu beekuun addadha kanarra galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf Yesuus Kiristoos isin ana hin beektanii gaafa jedhuuni maal Yesuus Kiristoos Maariyaam irraa akka inni dhalate Yoosef irraa akka inni dhalate taasisaan jirani. Yesuus Kiristoos dhugaa isa ta'e Waaqa ta'uusaa eenyummaa isaa hin beekani. Waaqa irraa ergamuusaa isaan fayyisuu dhufuusaa garuu maal hin goone jarri kun ana hin beektanii kan inni jedhuun kanaaf. Anikko Musee duran ture, an Abrahaam durayyuun ture. Argitani? Kanaafu Yesuusin beekuur? Beeku Yesuusin? Isaan kan isaan beekan Yesuus sagaleessa dhalatedha. Yesuus garuu bara baraan jiraachaa ture. Kanaaf Waaqayyoon beekuun waa'ee Waaqayyoo beekuurraa addadha. Arrasa kana keessan seenu. Kanaaf Phaawulos namni tokko በአእምሮው ታድሷል ስንል እግዚአብሔርን ወደ ማወቅ እግዚአብሔርን የምናውቀው ደግሞ በቃሉ ነው። በምንድን ነው? በቃሉ ነው። አላ አኩማ ነመስኒት ዋቀዮን ከምቤክ ነው ማለት ሰገሌ ሳቲን ከናፍ ጋፈ ዱጋ ሁበቱ ሞነምኒ ማልታ ብርመዱባ ገለኒ ጉዳ ነው ዋቀዮ ፈተው ፈከኛፍ ሮሜ በቆና ኩደለማ ለኮብሰ ለማራ ይወደተን ይላልተን የእግዚአብሔር ፍቃድ በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹም የሆነ ነገር ምን እንደሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ ይላል። ሮሜ በቆና ኩደለማ ለኮብሰ ለማራ ሜስኒን ድብዛ አከሰዳ ፈከኛ ጅሬኛ በራይ ሰደርቡ ካና ዱካ ሂምቡኢና duukaa hin bu'ina jaalalli Waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii haareffachuudhaan of diddiiraa maal keessan yaada garaa keessanii haareffadhaa kana jechuun yaada garaa keessanii haareffadhaa yaada garaa keessanii haareffachuudhaan of jijjiiraa akkamitti jaalala Waaqayyoo maal akka ta'e hubadhaa yaanni garaa Waaqayyoo maal akka ta'e hubadhaa dabalee akka ta'e dhagajjallaatti jaalalli Waaqayyoo immoo waan gaarii akka ta'e waan isa duratti fudhatamaa akka ta'e waan akeeka isaa fiixaan baasuus hubachuudha galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf namni yaanni garaa isaa jijjiirame jaalala Waaqayyoo raawwata jaalala Waaqayyoo jiraata jaalalli Waaqayyoo immoo karaa eenyu mul'ateera karaa Yesuus Kiristoos mul'ateera
Galanni guddaan waaqayyo haa ta'u. Jaalalli waaqayyo dhaame. Karaa Kiristoos naa mul'ateera dhaame. Namni jaalalli waaqayyo karaa Kiristoos akka mul'ateef beeku. Deddeebiinsa akka warra biyya lafaatti mite gararraatti akka kamittidha. Akka warra jaalalli waaqayyo isaaniif mul'ateetti deddeebi'a. አይምሮ የታደሰ ሰው የእግዚአብሔርን ፍቅር ተረድቶ ይመላለሳል። የእግዚአብሔር ፍቅር ደግሞ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ተገልጧል። ስለዚህ የኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር አውቀን ስንመላለስ የእግዚአብሔርን ሐሳብ እየፈጸምን ነው ማለት ነው። ያን ገራጅ ጅጅረመ ጃለለ ዋቀዮ በተደደቢያ ጃለለ ዋቀዮ ሞከራኙ ሙለቴራ ከራ ክርስቶስ ከናፊዩ ያን ገራጅ ጅጅረመ ጃለለ መታሰ ራወተቱን ታነ ጃለለ ኙ ራወታ ጃለለ ዋቀዮ ራወታ ይችላል አናፍ ኦፋሬሳ ጅጅረማ kana jechuun kaleessa ilaalchisa akka biyya lafaatti yoo ta'e kana booda garuu akka yaada eenyutti ta'a akka yaada Kiristoositti sila san dubbadde yaada garaa jijjiirrachuu jechuun kallattii jijjiiruudha ilaalcha jijjiiruudha karaa jijjiiruudha akkuma arbichi dura waan hidhamee jiruuf hidhamee jira deema achi waggoota hedduu ture maal isaan jijjiiramne amman ilaalchisa akkuma duraati dhaadha bakkaan hidhamee jira yaada namni yaadni garaa isaa jijjiirame kaleessa hidhameen ture har'a garuu maal ta'eera hiikameera hidhame ala kaleessa hidhameen ture amma garuu hiikameera kaleessa kufeen ture kana booda ka'eera kana achi karaan koo jiru banaa kaleessa naam milkoofne yaanni garaa isaa namni jijjiirame kana booddee naa milkaa yaanni waaqayyoo milkaa'ina keenya yaanni waaqayyoo galma ga'uu keenya galanni waaqayyoo haa ta'u mee naa milkaa'eera jedhame kanaaf yaada waaqayyoo jaalala waaqayyoo hubata jechuudha yaad sammuun jijjiirame ilaalchi jijjiirame galanni guddaan waaqayyoo haa ta'u kanaaf iyyuu sagalee waaqayyoo irra dhaabannee gaafa laallu haareffamuu yaada garaatiin jijjiiramuu isa jedhu kana mee afaanota biraadhaan maal jedha sagalee kana Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 2 irratti maal jedhan sinin jedhe irra deebi'een sin dubbisa fakkeenya jireenya bara isa darbuu kana duukaa hin bu'ina jaalalli waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaan yaada garaa keessanii haareffachuudhaan of jijjiiraa isa jedhu kana mallawat yookiin jijjiiramuu isa jedhu barreessaa jijjiiramuu jechuun afaan Giriikiitiin metamorfo jechuudha. Jijjiiramuu jechuun afaan Giriikiitiin metamorfo. Waa'ee jijjiiramuu kana gaafa haasofnu amma seensadha mee gaafa gadi sinnu xuruutti waa of argina keessatti. Jijjiiramuu inni jedhu Giriikiidhaan metamorfo. Metamorfo yookiin metamorphosis yaada isaa barnoota irratti beeksisudha yaada metamorfo. Metamorfo. Metamorphosis jechuus dandeessu gara afaan Oromootti gaafa finnu kana jechuun metamorfo jechuun gara sadarkaa biraatti jijjiiramuu bifa biraa qabachuu sadarkaa biraatti jijjiiramuu sadarkaa biraatti jijjiiramuu bifa biraa qabachuu jijjiirama bu'uuraa jechuudha metamorfo jechuun jijjiirama bu'uuraa jechuudha jijjiirama bu'uuraa jijjiirama sayyidu amma jijjiirama jechuun afaan Giriikiitiin metamorfo jechuudha gara bifa biraatti gara sadarkaa biraatti jijjiirama bu'uuraa jechuudha haareffamuu jechuun immoo mettaades yookiin immoo jijjiirama haareffamaa jedhamtire Phaawulos kanaaf mettaades yookiin haareffamuu jechuun afaan Giriikiitiin haareffamuu inni silaa jijjiiramuudha inni kun haareffamuudha haareffamaadha jijjiiramaadha maal jechuudha haareffamuu jechuun Ankianosis afaan Giriikiitiin ankianosis jechuudha ankianosis hamma dhumaatti jijjiiramuu jechuudha inni kun hamma dhumaatti
jijjiiramu yookiin guutummaa guutuutti jijjiiramu isa jedhu kaachuu dandeessa. Guutummaa guutuutti jijjiiramu. Hamma dhumaatti jijjiiramu yookiin guutummaa guutuutti jijjiiramu. Maaliif kaasuun barbaachise carraasa kana yoo naan jettanii waa'ee jijjiirama sammuu tamma laalaa kan jiru መጥሬ ሰልባ ምት በጣም ወሳኝ የሆነ ርዕስ ነው። አሁን የዛሬ እየተማርን ያለ ነው። በአእምሮ መታደስ ስንል በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ሙርቴሳዳ ከናፍ ጳውሎስ ጋፈን ዱበቱ እስን ሐሬፈማ እላ ሐሬፈቹዳን ኦፍ ዲዲራ አይዳ ሮሜው ቆና ኩዳና መለኮብሰ ለማ ከሰተ ከን ስለ ዱብሴ ዋቀዩ ጃለሊ ዋቀዩ ሰከመከተ ገርገር ባሱዳን ያደ ገራ ከሰኒ ሐሬፈቹ ማልጀቹ ሐሬፈቹ እቹን ስን እንጀ ሐሬፈቹ አክኒዮሲስ ጉቱማ ጉቱት ኢሳ ከሌሳራ ጅጅራሞቹዳ እትፈፈው ሐሬፈቹዳን ኦፍ ጅጅራ አይዳ ጅጅራማ ያቹን ቢፈ ቢራ ኢሳ ከሌሰር ገሙራ አባጣ isa kaleessattiin beekamtanirraa kan biraa ta'aa jechuudha. Fakkeenya isa kana yeroo tokko namoota nama gartuun yaada isaa beeku natti fakkaata. Meetaamorfoosisii salphaamatti barattaniittu baayoloojii irrattis saayinsii irrattis warra garagadiitti baayoloojii irrattinna jalqaba maalidha sirna meetaamorfoosii keessatti kan arginu fakkeenya kan kanniisaas kan titiisaas gaafa laallu buphaadha miti yookiin hanqaaquun gara maaliitti jijjiirama. Bupha tokkodha wal fakkaatu hanqaaquuf buphaan wal fakkaatu hanqaaquun asuma arginu kibbii akkuma sanaati buphaan garuu waan akka lubbuu qabu socho'u garuu sarkilii qaba jechuudha in jijjiirama black white board irratti yeroo biraas agarsiisa irra sa'aatii keessan hin fudhadhu kanaaf isa duraarra gaafa dhuftan kan biraa argitu kanaaf buphaarra gara jiisaatti gaafa dhufu yaballata maal ta'ee guddataa deema. Inni silan jirre iji asba'aa deema. Inni silan jirre miilli mul'achaa deema. Qaamni wanta sanaa guutummaa guututti sana booddee ga'eessa isa jennutti dhufa. Ga'eessa gaafa ta'u isuma sila sitti hanqaaquu yookiin buphaa yookiin jiisaa sin argitan baallee baasee yeroo inni barrisu. Yeroo inni nyaachuu yeroo inni socho'uu danda'u argina. Phaawulos akka kanatti haasa'aa jira jechuudha. Jijjiirama sammuu jechuun waanuma hin mul'anne tokko miti. Keessaa jalqaba garuu maal ta'a? Alatti ba'ee mul'ata jechuudha. Adeemsaan jijjiiramuudha. Ilaalchaan jijjiiramuudha. Deddeebiidhaan jijjiiramuudha jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf iyyuu waa'ee jijjiirama sammuu gaafa fudhannu kadhanna keenya jijjiirama. Gaafa waa'ee jijjiirama sammuu ban. Kaleessa hafuura coof ceephootiin Waaqayyo irratti dhiyaanna yoo ta'e har'aa kaasnee hafuura galataan dhiyaachuu jalqabna. Gaafa sammuun keenya sagalee Waaqayyootiin jijjiiramu. Kaleessa ani hidhameen jira jennee yaanna yoo ta'e akka arba sana yookiis immoo akka namichaan fakkeenya fudhadhe sila yoo gatiin narra jira ammayyuu kiraayii manaa kana kaffalaan jira akka kaffalameef ituu beekee kan ji'a shaniin kaffalu ture garuu amma akka kaffalameef waan hin beekneef kaffalaa baasii baasuu hin qabne baase. Yesuus bara baraan guddaadha. Namni sammuunsaa haareffame akkaataan jireenya isaas hin jijjiiramu. Akkaataan tajaajila isaa hin jijjiiramu. Akkaataan kadhata isaa hin jijjiiramu. Mucaan nugusa tokko gaafa kadhatu yookiin waa gaafatu akka mucaan nugusaatti moo akka normaalii namantinaa tokkottidha kan inni abbaasaa waa gaafatu akka abbaatti moo akka namni inni kaan gaafatutti gaafata akka abbaa kana naa godheedha maal waan ta'eef abbaadha. Garbi tokko garuu akka garbaatti gaafata nugusa malee akka mucaatti hin gaafatu. Nu mucummaa keenya gaafa barru haleluuyaa akka garbaatti kaleessa kadhachaa jirra yoo ta'e akka nama Waaqayyo waan hin jaallanneetti akka wanta Waaqayyo iddoo nuuf hin qabneetti akka warra Waaqayyo irratti fudhatama hin qabneetti of ilaalla yoo ta'e ilaalchi keenya jijjiirame akka ijoollee mucaa Waaqayyoo ta'aniitti jaalala Waaqayyootiin warra fagoodhaa dhiyaataniitti kadhachuu jalqabna jechuudha. Kadhanni koo jijjiirameera dhaame. Tajaajilli koo jijjiirameera dhaame. Kaleessa ani hidhamaadha yoo jettu ta'e sagalee Waaqayyoo gaafa fudhamtan ani hiikameera. Kiristoos jireenya koo hiikeera. Fannoo Yesuus Kiristoosiin jireenyi koo manni koo hafuurri koo hiikameera jechuu jalqabna jechuudha. Kaleessa ani gatiin qabu naa dhumeera jettu yoo ta'e kan koo jireenyi tokko jedhee jalqabeera jechuudha. Jireenyi kee tokko jedhee jalqabeera waliin jedhame. Jireenyi kee tokko jedhee jalqabeera waliin jedha. Kanaafiyyuu namni Kiristoosiin gaafa hubatu namni sagalee Waaqayyoo gaafa hubatu
ሰሙንሳ ኢላልቺሳ ጋፈ ጅጅረም በአይምሮ ሲታደሰው አስተሳሰቡ ይለወጣል። አመለካከቱ መንገዱ ይቀየራል። ኢላልቻሳቱ ጅጅረማ ጋፈ ሰሙንሳ ጅጅረም ከለቲን እቲ ያሉት ጅጅረም ከለቲን አደሙን ጅጅረማ ይችላል። ገለኒ ጉዳን ዋቀይ ፈተው ከናፍ መተዱሬ ሐርዳ እትፉፍ ነው ኩታሌ ዳፉ ከናፍ ጅጅረምኒ ኩን ኤሳ ጀልቀባ ጀነ ኬሳ ጀልቀባ ሰሙ ኬኛራ ጀልቀባ በከረቲ ሙለታ አደም ገለኒ ጉዳን ዋቀይ ፈተው ከናፍ እስኒ ጆሌ ዋቀዮቲ አከ ጆሌ ዋቀዮቲ ከዳዳ akka jolle waaqayyotti fuula waaqayyooti dhiyaadha. Seexana irratti waaqayyo boosiniif kenneera. Seexanni miilla keenya gaditti maal ta'eera? Dhiitameera. Kiristoosiin seexanni maal ta'eera? Kanaafiyyuu waa'ee seexanaa gaafa yaaddan mo'amuusaa. Waa'ee biyya lafaa gaafa ani biyya lafaa mo'eera isin immoo maal taa'edha Yesuus? Jabaadha inni mo'ena dura jira. Inni mo'ena wajjin inni mo'ena keessa jira. Galanni guddaan waaqayyo haa ta'u. Milkaa'ina gaafa yaaddan hojii gaafa yaaddan moo anaafoo kaleessa naan taane chinna jalaa cabeera asiin immoo na jalaa baddu baasa baay'eetu tun taan har'a immoo ciruma isaa daakuu taatu tun taan kaleessa hin taane yoo ta'e sammuu keessan jijjiira. Ani Kiristoosii wajjin gaafan dhaabadhu kan koo hin milkaa'a. Ati kanatti adda baatu maal keetiin? Atis shunkurtii gurgurtaa inni shunkurtii gurgura. Ati suuqii gurgurtan ni suuqii gurgura garuu kan kee adda haleluuyaa. Sababiin isaa sammuu keessan ilaalcha keessan gaafa jijjiiramu akka nama fooniitti yaaddu miti akka nama hafuuraatti yaaduu jalqabdu jechuudha. Itti dhufna bal'isee naasaa booda namni sammuun isaan jijjiiramne yeroo hundumaa baala ayimroono sammuma qofaan yaada akka nama hafuuraatti deddeebi'a miti akka nama foonii qofatti bakka yoo sitti ta'e akkas malee kun hin ta'edha. Namni hafuuraa garuu ilaalchisaas tarkaanfiinsaas eenyurratti hirkateetu waaqayyo irratti hirkatee deddeebi'a. Galanni waaqayyo haa ta'u. Kanaaf sammuu keessaniin haareffamaa kan jedhu irratti qabxiileen amma sinarra akka hubattan barbaaddan dhugaan maal nu baasa? Birmaduu nu baasa. Kanaaf dhugaa dammoo maali nu banna? Sagalee waaqayyooti nu banna. Dhugaan Kiristoosidha. Namni dhugaa hubate haala isa hidhee jiru keessaa ba'a. Dhugicha hin hubattu dhugichis maalis hin godha? Maal jalaa? Hidhaa cubbuu jalaa birmaduu isin baasa. Hidhaa seexanaa jalaa birmaduu isin baasa. Kan isin ofii keessaniin ofiitan jalaa birmaduu isin baasa. Haalli kan isin biyyi kan isin naannoon kan isin keessa dhugaa gaafa hubattan dhugaan birmaduu isin baasa. Dhugaan immoo Kiristoosidha. Galanni waaqayyo haa ta'u. Kanaaf waa'ee biyyaa, waa'ee naannoo keessanii, waa'ee maatii keessanii gaafa fudhattan dhugaarra dhaabadhaa kadhadhaa. Dhugaan Kiristoosidha. Inni isa hidhame hundumaa hiiku immoo isin wajjiniin jira. Galanni guddaan waaqayyo haa ta'u. Barumsa keenya irraa kanuma irratti naamna yeroo taanutti walii wajjiniin mata duree kana dhaabannee itti fufna jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Hin kadhanna waaqayyoon. Yaa waaqayyo galanni siif haa ta'u. Hafuurri kee sagaleen kee gara jireenya keenyaa waan dhufeef galatoomi. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin yeroo kanaa kaasee immoo ijoolleen kun sabni kun yaa waaqayyo gooftaa sagalee baratan kanaan akka isaan jijjiiraman si kadhanna. Sammuudhaan jijjiiramaa, ilaalchaan jijjiiramaa, gaafa ilaalchaan jijjiiramtan inni isin hidheen jiru hiikamtaniittu nuun jette. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hafuura hiikamaan fuula kee deddeebi'uu akka dandeenyu, laphee fayyeen, yaada garaa fayyeen fuula kee deddeebi'uu akka dandeenyu nu gargaare. Waan nutti dubbatteef, waan nu fayyisteef galatoomi. Maqaa Kiristoos Yesuusiin. Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Yeroo itti aanu barumsa itti aanuun wal argina.